Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. Har'as viidiyoo biraatiin dhufee ruuza godhutti jira. Ruuza foon waliin godha. Kanaafuu waan na barbaachisu hunda asii qopheeffadhee asii qaba. Qimamii, timaatimaa, shunkurtiidha, foonii, anden zayitii, soqidda maraa asii qaba. Asitti amma deebi'ee distiitii abiddarraa qaba. Distiitii zayitii naqadha. Zayitii tanatti foon naqaa. Foon kana haga inni goggoguu, haga inni bilchaate foon bishaan ofii baafatee fixatee goggoguutiin bilcheessa. Kalarri isaa yoo inni kalara biraawun ta'e eegas deebi'ee waan itti naqu qimamii gugurdoodhaan tan itti naqaa. Eegas shunkurtii itti naqaa. Qimamii waan hundaa waan itti naqatu waan na barbaachisu hundaa barreessee barruunillee description box keessaa qaba. Achi keessaa laallachuu dandeettanii. Asitti deebi'ee qullubbii adii fi zanjabiila daakame itti naqadha. Timaatima itti naqadha. Eegas maraa akkanatti haga inni soba bilchaatu walitti bilcheessaa. Deebi'ee bilchaatee jira amma ammoo deebi'ee qimamii harceesaan itti naqadha. Irdii, kamuun fi qimamii biryaanii masaalaa kajettu jira san itti naqadha. Namuu qimamii akkuma manaa qabdaniin itti naqattanii. Asitti ammoo baala cilantro yookaan koriyaanda qaba. Asii ammoo maagii itti naqadha. Kunoo asitti eegeen akkana bilchaate booda bishaan itti naqadha. Bishaan kubbaayyaa lama itti naqadheani. Ruuza kubbaayyaa takkaa fi walakkaa waan qabuuf bishaan kubbaayyaa lama itti naqadha. Namuu ruuzni bishaan isaa akka isiin itti barbaaddu addaan jira. Ta bishaan guddaa barbaaddu jira. Ta bishaan xiqqaa barbaaddu jira. An amma basmaatii royal basmaatii tajettu san qaba. Kanaafuu bishaan namuu akkuma ruuza teessaniitiin fayyadamtanii. Ruuza tiyya asitti dhiqadhee bishaan keessa naqee itti naqataa jira. Eega bishaan kiyya danfee booda eega ruuzni tiyya eega ruuzatti naqee isiin danfitee yeroo lama akkas isiin danfite booda yoo odoo isiin bishaan hin fixannee yookaan ovena jala kaa'uu dandeettanii yookaan ammoo ibidda irraa diqqeessitanii ibidda irratti bilcheessuu dandeettanii. Amma kunoo an amma eega isiin akkana taate ovena jala kaahaa. Akka isiin ovena jala goggoyduu hedduu sochoosuullee hin barbaachisu. In caccabxee ruuzni. Eegas ovena jala kaa'ee ovena jalatti xiqqoo goggoyfadha. Warri chaanela kanaaf haarawaa taatan subscribe naa godhuun dagatinaa. Warri subscribe naa gootan galatoomaa, hedduu galatoomaa. Torbaanitti yeroo takka yeroo lama viidiyoo haarawaan isinii dhufa. Kanaafuu please subscribe naa gochuu hin dagatinaa. Like share naa godhaa viidiyoo teeyyallee yoo laaltanii. Kanaafuu kunoo amma ovena jalaa baasee bilchaattee jirti ruuzni. Foonillee bilchaatee jira. Foonillee goggogee ruuzni goggoytee kunoo akkana jirti. Akkanatti akka barbaadanii waan barbaadanii irratti naqattanii nyaachuu dandeettanii. Hatta akkasitti illee nyaachuu dandeettanii. Lukkuu yookaan salaaxaa namuu waanuma mana keessa qabdan irratti cirattanii akkasitti nyaatanii. Kanaafuu please subscribe share naa godhuu hin dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessa naa tura.